oduu xaafiin irra maqraa jiru xaafii sana oduun hammatiin nama barbaadan lafa kennaniif xaafii wajjin baadheessan. Minaaluma keessan. Naannoo suurra jiru. Iddoo amma irra jiru. Garjii Guraa gitaa kennaniif dalluma keenya keessa jechuudha. Dallaa keenya keessa. Qotiisa ture qotiisaan xaafitti facaasanii turanii. Oduu hammatiin achumatti dargii guraa gitaa kenneef guraa keessu mujiib jedhama. Amma jira inni. Jira amma Achuma jira. Ollaa irra ooliin dallaa keenya tokko. Kaartaa qaban. Inni kaartaa qaba. inni kaartaa Inni qaba. kaartaa qaba. Kan biraatis jira. Amma deechi garaatu qabatee dallaa keenya cimaate gara kaarii 10,000 ta'a. Dallaa kiyyaan iddoo tokko jirra. Isa nurra fudhatanii nuun karchalleetti nu galchanii dallaa san kennaniif isa amma inni jira. Burqaa takkatu jira akkasi. Lafa silaa fudhatanii jirtanii burqaa kana nu dhiisa jennaan. Inni maal jettee yoo barbaannee fudhanne jedhanii dhufnaan isaan rukunnee nuti karchalleetti galle. Amma burqaa sanis itti fayyadamne jennaan nu dhowwanii. Egaa burqaan sunis jira ammas jira burqaan sun garuu. Burqaan sun jira amma. Dallaa kiyya cinaa jira burqaan sun ammas. Isaanis ittiin wanta godhan qabanii anis ittiin hojjechaa jiru burqaan sun achuma jira. Burqaan sun maal turte? Burqaa keenya ture isa ni guddanne. Bishaan san dhugneetuma guddanne. Madda lafaa Lafarratti burqee Burqaa sani. namni biraas dhufee numa dhugaa nutillee sanuma dhugneetuma itti quufneetuma jiraanne jechuudha. Lafa keenya fudhatanii indaganaa immoo ammas burqaa teenya tanallee nuti itti fayyadamnaa jennaan nu dhorgan jechuudha. Lafuma keenyallee fudhatanii deebisanii burqaa takkitti tanallee itti fayyadamnaa jennaan akkas keessa fayyadamuu dandeessa. Ja'aniitiin nu falmuu jiran jechuudha ammas. Amman dura karchalleetti heena dubbii tanaaf lafa sanatti kennanii maaliif lafa keenya nurraa kennitan jechaadha lola ka'ee karchalleetti gala jechuudha. Ammas akka karchallee galu deebi'eetiin ammas immoo burqaa kanaadha maaliif itti fayyadamtan ja'aniitiin nu loluu jiran jechuudha. Ammas lola kaafneetiin nu eegsisuuf jechuudha. Waan akkasii keessa jirra. Amma Duraan deechi karchallee galanii lafa san qabate ana gale. Karchalleetti ka gale gisee lama gale. Gisee lama qabanii. Burqaa sani baalchaa tufaatu qote. Burqaa san oddicharraa dhufanii gara adda addaatiin dhufanii burqaa san waraabbatan. Garuu mana keenya ollaa jirti burqaan sun. Baalchaa tufaani nama abbaa malkaati. Yeroo malkaa bu'an isatu buusa. Isatu gaggeessa. Yaa Mareeyoo jedhee kan gaggeessu baalchaa tufaani. Baalchaan tufaan erga abbaan koo iddoo jiru ba'ee daa'ummaatti baalchaa tufaatu guddise abbaa koo. Burqaa san abbaa keenyatu qote garuu baalchaa tufaati. Iddoo adda addaatii dhufanii burqaa san itti fayyadamanii turan. Boonoo akkuma jedhamu kana garuu inni burqaadha. Amma itti ijaarameet moo haala akkamiitirra jira amma burqaan kun? numa jira. Itti jaarree gaafanneen xalayaa nu barreessi jecha gadaatu xalayaa nu barreessi ollaadha si galee. Burqaan sun burquma keenya. Yeroo xalayaa nu barreessi naan jedhan xalayaa barreesseef. Kanaan duraa keenya ture amma akkan itti fayyadamu lamaan kataatu eeyyama nu kennaa jedhee gaafadhee bishaan sanii bishaan jala muramee ture bishaan bombaan jiru bishaan immoo bombaan sun gisee eegga galchanii booda muramee ture. Isa gaafannaani wanta kana komiteedhaan laallanaan jedhan. Booda irratti garuu lafa gaafachuu itti fakkaate ani burqaa gaafadhe lafa itti fakkaatee isa nu dhoowwan jechuudha. Amma ji'a takka ji'a lama hin ta'a xalayaan sun immoo jira mana jira isin taphata. Burqaa sana amma maaltu dhugaa jira ijaarame? Akkanumatti banaadhuma jira. Banaadhuma jirti hin burqisiisin bakka sila lafatti jalaa qotte immoo sirriitti hin baate jechuudha. Amma biyya adda addaanis muknis minaaminaas waan qabeef xiqqoo burqiti malee hin burqitu. Sila ammoo jalatti qotte sirriitti qotte hin burqiti jechuudha akka gaariidha. Karaa mana amantaatiin manni amantaa kan xabala yookiin lafa keenya isinirraa fudhate. Jira. Burqaa keenya akka ture burqaa abbaa kiyyaatti. Innis Amma xabala Goorgisii jedhama. Goorgisii garjiidha jechuudha. Xabala jedhanii halkanatti iyyaa bulan. Burqaan sun garuu burqaa keenya ture. Nuti keessatti jalatti qannaa akkasi. Achumatti. taabonni fuuldura. Taabonni amma keessa jiru. Burquma sanis xabala jedhanii. Xabala Goorgisii Maaramii Amaanu'eel maali jedhanii maqaa baasaniif. Burqaa san kan qoteef abbaa kiyya. Isaan burqaan jalaa badee iddoo isaa dhabanii hin burqaa hin goggoga. Maaliif iddoo isaa arganii jechuudha. Abbaa kiyya waamanii nu qoti jedhanii doomaa fudhatee mana deemee qoteef
Isaan boodaan Gabreelli Amaanu'eel maalii jedhanii maqaa moggaasanii burquma keenya jechuudha. Amma burqaa Goorgisii jedhama. Dallaa irratti ijaaranii jiranii, mana irratti ijaaranii jiranii halkan iyya bulan. Dur garuu burqaa sana keessatti hirqannaa guyyineen beekamuuti. Isaan garuu amma keessatti iyya bulan halkan guutuu iyya. Egaa wanta isaan beekamu, wanta godhanis hin beekamu. Itti ijaarameetu Mana ta'ee taabota jiramoo akkanuma manuma Taabonni jiru. manuma ijaarame. Keessatti dhufee achuma keessatti tarcaasa. Isaan immoo ni iyya. Iddoo Amaroopilaan irratti balali'u qarqara sanatti nu fudhanne jechuudha. Achiin dhufnee burqaan sun isuma cinaa waan jirtu isuma dhugnaa isuma immoo dhagna keenya illee isaan guddaa. Nuti gisee dhalannu eerpoortii keessatti ilaalle namni sadii mana keenya keessaa eerpoortiin guyyaa dhufu achi keessaa miti. Kaanee iddoo amma jiru kanatti qubannee jechuudha. Garuu alootaan nuti eerpoortii keessatti ilaalle. Dalduma keessatti jechuudha. Dalduma kana jechuudha. Dalduma eerpoortiidha. Eerpoortiin immoo Haayila Sillaaseedhaa kan itti agarsiisee abbaa kiyya. Haayila Sillaaseetti eerpoortii lafa isaa akka jirutti itti agarsiisa abbaa kiyya. Balfeedhaa jedhama jechuudha. Balfeedhaa itti agarsiisa. Haayila Sillaaseen beekamtiitti beellamee ture. Abbaa kiyya jechuudha. Guyyaa inni achi deemu guyyaa beellama. Haayila Sillaaseen gizee ba'u inni gizee galu wal argaan abbaa kiyyaan. Amma ba'aa jira boorboottu jedhanii isa beellamee ture. Abbaan kiyya immoo xinnoo turee deema. Gizee Haayila Sillaaseen ba'u abbaan kiyya gizee galu wal argaan. Jennaan borba nama kootu amma ba'aa jira jedhanii. Jennaan tole jedhee lammata achitti hin deebine abbaan kiyya. Achumaan haftee isaanis achi buqqaanii gamana ce'an jechuudha. As gargar jiitti jedhe. Keessatti immoo eerpoortii keessatti qamadii jira akkasii xaafiin hin facaasamaa. Qamadiin suni handaan inni abdii fi hanbalfee daadhiitti qamadiin sun. Kan eenyuu fi Kan abbaa keenyaa. Balfee abdii jechuun eessuma abbaa kiyyaati jechuudha. Eessuma balfee daadhiitti. obboleewwan jechuudha. Ijoollee obboleewwan. Daadhiinii fi Daadhii obboleewwan. balfeen kan daadhiiti. balfeen kan daadhiiti. Daadhiin immoo obboleessa daadhiiti. Obboleessa daadhiiti. Daadhii abdii, Daadhii abdii. dahnee abdii. Kanaafuu eessuma ta'aaf deemee Abbaa kootiif Wasiila yaa eessuma ta'aaf. Qamadiin suni xaafiin suni saggaa dandanaa sirbee qamadiin sun garuu kan abbaa kiyyaati. Eessuma abbaa kiyyaati. Kan lamaanitti malee namni biraachi hin jiru jechuudha. Umtuun jiru surmaa warruma keessanii Cinaadhaan jira. jechuun dallaa keessatti jechuudha. Kan dallaan Maal si fakkaate? Waan si dhidhaa asirratti gaafsan balfee daadhii jechuun nama beekamaadha beekte. Haayila Sillaaseen kaa mangistii mitire. Mangistiin tokko dhufee dachii kana afaan nu garsiise. Na laalchise osoo jee. Hundiddu mitire. Waan ofii keetiidhaa beekte hunda agarsiifte kun lafa keenya akkana jetteetuma waa hundaadhaa itti garsiifte jechuudha. Eega itti garsiifte booda isaan immoo ganaa deebisaniitiin lafa saniif waan nurraa fudhatameef namni biraanis kan fudhatame sanis osoo lafa hin kennin jechuudha. Osoo lafa sana osoo ittiin deebisin osoo ittiin kennin achumatti hafe jechuudha. Duwwaa allaqa. Balfee daadhii hoggaa lafa kanatti agarsiisu. Akkam jedheeti yaameetu moo maaliif barbaanne jedhanii. Isaantu dhufe. Haayila Sillaasee mangistiidhaa miti. Mangistiin tokko ammas osoo ta'e mangistiin poolisiitii fi abbaan qabalee bulchu tokko waan tokko na agarsiisi jennaan ittiin garsiiftaati. akkasuma. Hin garsiiftaa miti. Akkasitti Haayila Sillaaseen mataa isaa dhufeetumaan bakka dachii san qubatee taa'ee eenyu beekamaa sitti ka beekamu namtichi kamtuutu as keessa beekamu. Balfee daadhiitu beekamu. Balfee daadhii. Yaanaama iyyaame. Mee lafa tana na agarsiisi jeen ka. Lafa san hundaatti agarsiiseera. Boolee ka jedhamtu tana amma bakka Awuroopilaan itti qubate kana lafa keenyallee lafa nama biraattis ka jiru hundaadha itti agarsiise jechuudha. abbaan koo akka dadhabeetti Haayila Sillaaseen waan natti agarsiistee fi gurbaan nanaati jabaadha. Galatoomii shillimaata sii kenna ganama kootti subii ganama kootti odoo nan hin bahin jedheetti. Shillimaata jedheen shillimaanni sun lafa ta'uu danda'a inni beekamu akkas. Waa'ee naannoo sanii bal'istee ati teenya waan jirtuuf amma waggaa 90 guuti isheen. Isinitti Waa'ee lafa sanii mucaala sitti. gamana gizee ceenus Fantayii Jimaa kan jedhamu jira.
Fitaawurarii Faantaayii Jimaa. Faantaayii Jimaa Obboleessa Abbaa Jimaa. Abbaan keenya isaan irraa biti lafa kana. Lafa amma irra jiru jechuudha. Kaarma garjiidhaa harreera. Ammas ceenee gamana gizee dhufnu Fitaawurarii Faantaayii Jimaa irraa biti lafa kana. Achi gadhiistanii asii bittanii galtanii. Malee hin fudhatamne. Waan lafa achiidhaa. Waan lafa achiidhaa. Bakka hin buufamne waa takka dirree xayyaaraatu ta'e malee waan lafa Kiisis ka kennan qabanii maalis ka kennan qaban. Lafa akka Iddoon xayyaaraa babal'achaa suutu yeroo tokkoon akkanatti guddaan ta'an. Yeroo san manni keenya amma qarqara iddoo raanweeyi ta'e yeroo san garuu xiqqoo akkasirraa deema suutuma suuta. qonni isaa ammas jira. Qonni manni keenya keessatti dhalanne qonni sun jira dallaa sun keessa. Ammayyuu. Ammayyuu bira geenye. Boolee keessa hin jedhee. Qarqara jira malee jidduu isaan jiru amma hin mul'atu gamoo sun jechuudha. Kan diigaa. Dallaan dhuma jira akaasii Afaan akka jirutti jira jechuudha. Dhagaan gimbiin kan turamee jiru manaa jechuudha. Gimbiin keessa jira garuu. Qonni akka jirutti mul'atu. Dallaan mul'atu. Qonnichi mul'atu. Akka manni duratti ijaarame hin beeksisti duusu. Abbaa keessanii jechuudha. Manichi. Ani bakkeen itti Isinuu inni guddaadha kan dhalate achi keessatti. asaan saggaa. Politiin keenyas keessa lakka. Achuma dallaa san keessatti dhalate. Dallaa boolee kana Ispoortii keessatti dhalatte jechuudha. Amma asii garuu garjii kanarraa amma achi asi dhalatanii noortanii humata akka hin qabda waanuma mana jireenyaa. mana jireenyaa manuma abbaa keenyaati. Manuma abbaa keessanii taftan malee ooluu sana guutuu isaa wanni sibiilonni homaa fudhatu. dokumentiin hin jira dokumentiin waa'ee sanii akka tasaa ana bira jira dokumentiin akkasumas amma akka jira original authentic kan ta'e isinitti akka Yeroo san dokumentii waliin. dokumentii waliin waan adda addaa mul'isu lafa keenya nurraa fudhatinaa kaartaa nuu kennaa yookaan investii irratti goonaa akka investiitti nuu kennaa jennee maamilkachaa. Inni jireenyaan as hin jiraatu sigalee Beeljiyeemii jiraata. Ammas iddoon dura ta'e. Beeljiyeem jira. Awurooppaa keessa jiraata jechuudha. Kanaaf dokumentii sana arguu dandeessanii nuti gaafannee ni ture. Kaarimeetirii 500 duwwaa nuu kennan jechuudha. Sana guutuu fudhatanii. Maal jedhis fakkaate kaartaa irratti tana shiyyadha beekarraa. Tana shiyyadha. Kan qabu kan gara fuulduraatti qabu. Maasfaafaa taa'ichaa meetiraa taa'ichaa. Akkasii irratti hojjechuu hin dandeessu. Mana irratti hojjechuu hin dandeessu. Mana irratti ijaaruu hin dandeessu. Tokkoffaa isaa lammaffaa liqii kaartaa sanii fudhachuu hin dandeessu. Waraqatuma harkatti qabatte jechuudha malee gatiin qabu inni. Isaan bakka irra jirtanii kana. Isin lachuu qoba qobaatti 500 isinii kennamu waliin. Mooti abbaa kiyyaaf kenna. Abbaadhaaf nuuf hin kennine. Adaa isin sirumayyuu fudhanne isin abbaa keessan fudhate malee jechuudha. Lafa inni barzaafiin amma irra jiruyyuu keenyuma garuu isa jechuudha. Barzaafiin ka amma Amma jira. Inni laaltan jira. Dabaraalee eenyurraa binneettanii Faantaayii Jimaa. Fitaawurarii Faantaayii Jimaa jechuun obboleessa Abbaannaa Jimaa. Abbaannaa jechuun namicha Farankaa jaalatu sani. Tireejararii Abbaa Gabrahaannaa jaasammo. Faayinaansi ministeerii dallaa beete mangistii jechuudha. Beete mangistii kan qabeenya isaa horii isaa qabu jechuudha. Haayila Sillaaseedha. Abbaannaa jechuun Haayila Sillaaseedha beete mangistii keessatti qabeenya achi keessa bulchaa jechuudha. Economist of that dallaa ማለት ነው. Dallaa san keessatti Financial waan ta'e isatu Abbaannaa kana jechuudha. Abbaannaan obboleessa Fitaawurarii Faantaayii Jimaa. Fitaawurarii Faantaayii Jimaa irraa balfeedhaadhaan lafa bitate. Lafa akkamitti bitate akkanumatti akka jirutti bal'inaan irraa bitate. Hektaara meeqa ta'a tilmaama yoo sana amma lafti. Hektaara 20. Hektaara 30. Hektaara 30 keessaa amma kaaree 500 qofa qabdu. 500 duwwaa abbaa keenyaaf kennan. Nuuf kennan abbaa keenyaaf kennan. Isaan booda nutis akka jarakaatti immoo mana ijaarre qabna achuma keessa jechuudha. Abbaa keenya irraa furannee anumatti mana ijaarachi keessatti. Anaaf garuu kaartaan qabu. 82 kaasee gibira qaba harkaa qaba. Orijinaala qaba. Kompiitaraan gibira kafalee qaba. Iseen gaafa dhuunfi in kaasaa amma guyyaa kaasutti 500 duwwaa sii kennan jedhan.
Kana jechuun immoo nuuf ajjecha qabu. Kaartaan barbaadu kaartaan kiyya dhiiga jedheen. 500 sanuu akkamitti fudhannee kan abbaa kiyyaaf kabachiise ana. Yeroon kabachiisu yoo 500 fudhatte fudhadhu. Yoo 500 fudhachuu baatte iddoo kanaa gadhiisuu dandeecha naan jedhe. Yeroo sana maal jedhee akka ilmi gowwaan kan qabu gadhiisee bu'aa. Gamni garuu kanuma qabatee bu'aa. Okay 500 nuu kennaa jedhe sana 500 kaartaatti galche. Sanaan achi kan biraa maabalkachaa investeerii godhuu waan barbaadu. Qabeenya keenya kan duraanii sana investeedhaaf nu kennaa jedhee kifla katamaatti galche. Waraqaas karaa olaanaatiin iddoo amma Kaasanchis Safar jedhamu sun iddoo horiin keenya itti bobba'an ture. Horii itti bobbaasnu sa'aatii 4 akka bashaatti horiin hin ciisaa cibsaadha. Sanaan achi horiin ilmamuun ilmamaa kun akkuma cibsiisa. Bakka amma safarri Fulooharra buqqee safara Kaasanchis jedhamu kana Garjiitti gale. Inni lafa keenya jechuun iddoo horii itti bobbaasu. Iddoo horiin itti ciisu. Horiin keenya waaree ijaamu ni jira miti. Waaree yeroo waaree gootu. Keetumaan waaree yeroo gootu ni jira miti. Bakka itti godhanti. Bakka san irratti bu'aa jechuudha. San hundaa fudhatanii amma Kaasanchis Safar Kajaansan bakka horiin keenya waaree itti godhudha. Inni amma Kaasanchis Safar alaamutti achi Fulooharra buqqisee walwaa tokko hin dubbatiin iddoo keessa achirratti qubsiisin. Kaasanchis gamoon irratti ijaaramee jira. Ovid kan jedhamu akka ijaare jechuudha. Ministeerota keessatti gara jedhanii irratti ijaaranii dassuun akka jirutti lafa abbaa kiyyaa kan horii irra oolchu. Alaamuddin bakka ni kaasee Kaasanchis. Safara Kaasanchis beekamaadha. Kaasanchis kaasee lafa keenya kennee. Amma safarri sun lafti keenya sun Kaasanchis ka jaame maaliif warri Kaasanchis achirraa warri Kaasanchis qabeenya Kaasanchis jedhamti. Warri Kaasanchis san buqqahee achitti waan qubatee fi Kaasanchis Safar jedhame. Warri Kaasanchis santu achi qubate. Lafa san nuti waaree itti goonaa turre. Horii keenya bakka ibsaadhaa waaree immoo itti ilmiteetumaan bakka yeroo tikseenis waa nyaatee itti deemu. Fuloohaa hunda Kaasanchis kophaa fide Fuloohaa hundaa fidee Kaasanchis fidee achi qubachiise. Yeroo qubachiisu safara sana Kaasanchis Safar jedhama. Kaasan takkallee isin hin kennamne lafti bakka farankaan takka lafa abbaa keessanii jechuudha. Iddoo horiin keenya itti bobba'u. Iddoo horii qe'ee keessanii. bara kami kun? Bara kami kun? Wayyaanuma moo keessa? Alaamuddin achi kaase. Alaamuddin bakka kun wayyaanee keessa. Wayyaaneen asii? Yeroo Sharaatan ijaaramu jechuudha. Naannoo 85. Kuuli naannoo Samiiti. Warri Kaasanchis warra naannoo Samiitittis kan galan jira. Naannoo Samiitti galanii jira. Kun immoo biratti galan. Kun immoo biratti galan jechuudha. Akkasitti beeytee yeroo san kaartaan hin jiru minaan hin jiru. Amma wayyaanis kan nuti fayyadamee gaafsan malee waa'ee kanaaf dhufeetumaan bakka barbaadate qubata mana keessa si baasee fudhatee miti nama meeqa wayyaaniin maamee kan dubartii hojjettee bara. Amma Ovid kan jedhamu jira gamoo irratti ijaarame. Fooqii guddaa kan ijaarame. Inni lafa bakkiyyaatti. Maal kan jedhamu? Ovid. Fooqii irratti ijaaranii jira. Ovid jedhama. Lafa sana irratti nuti kaaree akka hin qabne fooqii irratti ijaaranii jira. Lafuma keessanirraa kan kutanidha. Ovid kun maalidha dhaabbata? Fooqii irratti ijaarame. Fooqii maaliiti? Maalidha? Fooqii ministeerotaaf ijaarame. Ministeerri garuu ittiin galle. Ovid jechuun ministeerotaaf mana jireenyaa Mana ijaarame. jireenyaa Ovid jechuun kontiraaktara. Kontiraaktara irratti ijaarame. Bakkuma isaatti waamamu garuu. Amma manichi piraayiveetosh maalii jedhanii qabanii jira. Mallatteessanii jiranii isa walumaan kaasnee ilaaluu dandeenya. Yoomirraa jalqabeetti kan ijaarame. Ija tokko waggaa lama guutuu amma irratti ijaarame. Erguma jijjiirama jedhamee booda. Amma jijjiirama keessatti amma ijaarame. Gaafa kana mootummaan lafa kana hoo qabata arraan tanallee abbaan lafa kanaa jedhee waan gaafatu hin qabu takkallee moo Wanta gaafatan qaban. Hin gaafatanis Keenya qofa osoo hin ta'in baay'ee barbaachisaa wanti ta'e iddoo Bataskaan Goorgisii kun dhaabbatee namoota guguddaa ture achi Oromoo qubatee jiru. Abbaa Duree, Abbaa Qammaa namoota jedhamaa. Nugusuu Nugusuu Miikoo jedhaman jira. no
Bataskaannu ka jiru jechuudha. Iddoo bataskaanni jiru. Bataskaanni akkamitti dhaabbatee yeroo dhaabbatu iddoo awwaalchaa naannoo san waan hin jirreef baay'ee namatti ulfaataa eekkaatti awwaalaman ture namni baay'een Mikaa'elatti. Fagoodha. Saniin achi dhoqqee supheen isaa gurraacha walqiidha. Isa keessa dabartee baay'ee namatti ulfaata reeffa yeroo fuutee deemtu. Baattee deemtu. Kanaaf warri qeesii maal jedhanii bataskaana asitti isin dhaabna balaan isaa maal inni awwaalchi isiniif dhiyaataa hin rakkatanii waan jedhu. Balaa saniin namoota dur qubatan baay'ee iddoo san jiraatan ciisa nyaatanii namoota jiraatan karaa gadiitti gaggeessan jechuudha. Hin buqqisan. Inni achi bataskaanni Goorgisii kun achitti dhaabbatee isaan gadi iddoo awwaalchaa ta'ee isaan gadi laga wajiiti laga laga fincaatu jira. Fincaadhaan ol immoo achuma fincaa ta'e lagni qarsaa jedhamtu jira. Akkasii jira. Amma lagni fincaa sun lagni kotabee walitti dhufaa kotabee dhufee iddoo irratti isinitti xurrii irratti garjiidhaan walitti makama. Lagni guddaa ta'e deema jechuudha. Akaakii. Iddoo sana irratti kaafee maal inni iddoon awwaala akka ta'e amma qotiisa keenya ture Goorgisii irratti. Qotiisa keenya ture innis. Iddoon awwaalaa sun akka jirutti gullitiin jira. Gullitidha kaasee amma laga ga'utti iddoon awwaalaa akka jirutti Salamsa Farga jedhamu jira. Arraabii jechuudha. Iddoo Goorgisii jedhamu jira. Fincaadha jedhama. Isaa ol akka jirutti qotiisa keenya ture. Isa akka jirutti baduma bataskaana kanaan fudhatan jechuudha. Iddoo Guyyaa abbaan keenya du'u 41,000 baase achirratti awwaaluudhaaf jechuudha. Lafuma isaaf. Tokko gara sanyii qabeessaaf. Lafuma abbaa kiyya irratti inni gisee awwaalamu 41,000 baase. wanti biraa baay'ee barbaachisaa kan ta'e achirratti iddoo bataskaana fuulduratti lafti qotamee biyyeen isaa eerpoortii tolchuudhaaf achi fudhatan. Eerpoortii lafa sanarraa qotaniit biyyee sana achi tuulan jechuudha. Eerpoortiin akka ol ka'uuf. Iddoon sun numa jiramu. Iddoo sanitti abbaan koo maal qotaa? Talbaa qotaa ture. Lafa talbaati ishee. Lafti ishiitu biyyeen ishii adda. Abbaan koo talbaa irratti facaasan iddoo sanitti. Saniin achi waan biraa waan isinitti himuu barbaadu baay'ee barbaachisaa kan ta'e. Asfaaltiin Finfinneedha. Dhakaa garjii keessaa baheen hojjetamti asfaaltiin. Dhakaan gurraachi. Finfinneen harki guutuun kan duraanii oriijinaal isa Baarneeroo fi Warsiinii Talamiinii kan jedhaman Xaaliyaanii sadi. Laga garjii keessaa baasanii dhakaa gurraacha miidhagdu amma Finfinneen ta'e jettuun iddoo garjii dhakaa garjii keessaa bahee afamte. Namoonni tokko tokko asfaaltii xureessanii boottii isaaniitiin balleessanii yeroo jedhanii asfaaltiin kun kan ijaaramtee kan hojjetamtee lafa garjiitirraa baateet akkasitti miidhagdee Oromoon garjiirraa asfaaltii sanitti yoo deemu boottii kaawwatee boottii sun akka hin jaalatamne xuruufamee dubbatama. Garuu oriijinaalli isaa garjiidha kan miidhagse. Dhangaan oduu dhiyeessu gabaabatu. Seera keenya. Yaa kennu guutee isin yaa kennu. Ayyaanni keessanillee isin yaa naanna'u. Sirree teessanitti isin haa deebisu. Argaddaa uffadha.